Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee seenaa gabaabduu tokko haa laallu. Gaaf tokko namni tokko hojii gaarii argatee hojii saniin jireenya isaa jijjiiraa jira. Hiriyaan isaa garuu hojii dhabee rakkoo keessa jira. Namichi sun carraa isaa qofa ilaalee ana qofaan milkaa'a jechuu mannaa hiriyaa isaa yaadate. Innis hiriyaa isaa yaamee ati hojii barbaadaa jirtaa bakka nan hojjedhu san keessatti carraa tokko jira kottuu jedhee isaaf hime. Achumaan hiriyaan isaa carraa sana argatee hojii saniin jireenya isaa jijjiiruu eegale. Namichi sunis milkaa'ina hiriyaa isaa arguun akka ofii isaatti milkaa'etti gammadee jechuudha. Mee amantiin Islaamaa too maal nuun jetti? Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaami hadiisa sahih Bukhaarii fi Muslim keessa jiru tokko keessatti akkana jedhe. Laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibbu li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi. Isin keessaa namni tokkollee waan amanne hanga waan ifii jaalatu obboleessa isaatiin jaalatutti hin amannee jira. Kana jechuun ati milkaa'ina yoo barbaadde obboleessa keetis milkaa'ina akka argatu hawwiif. Ati qabeenya yoo barbaadde isaafis waan gaarii hawwi. Ati kabajaa yoo barbaadde isallee akka kabajaa argatu hawwiif. Muslimni dhugaan kufaatii obboleessa isaatiif hin hawwu waan gaarii isaaf hawwa malee. Kanaaf har'a nama tokko gargaaruuf yaali. Yookiin jecha gaarii tokko itti himi. Kanaaf Rabbiin illee Qur'aana keessatti akkana nuun jedha suuratul Hashr وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Isaan ofii isaanii irra namoota biroo dursu. Osoo isaan mataa isaaniitiin rakkoo keessa jiraatanillee isaan ofii isaanii irra namoota biroo dursuu nuun jedha. Eegaa aayanni kun ansaarota Madiinaa kanneen musliimoota Makkaa irraa hijiraa godhan yookiin muhaajiroota simatanii qabeenya isaanii fi waan qaban isaanii waliin qooddatan faarsa. Kanaaf Islaamummaan namni ofii isaa qofaaf yaadu akka hin taane nu barsiisa. Waan ofii jaalattu obboleessa keetiinis jaaladhu. Yoo waan takka qabaatte obboleessa keetiis akka qabaatu hawwiif. Rabbiin qalbii keenya jibbaa fi hinaaffaa irraa qulqulleessee waan gaarii waliif hawwu nu haa godhu. Eegaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya seenaa biraatiin waan qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Torbee nu haa godhu. Torbee waan biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Galatoomaa, like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa.